Bio Production. Bio Production. Humnoon akka lakkoofsa faranjootaa bara 1529 guyyaan maarchi bultii 11 gootichi Adaal humna weeraraa Atsee Libna Dingil kan of tuulummaa fi dho'itummaa gonfoo walirraa dhaalaa dhufe dirree seenaa Shumburoo Qureetti kan ittiin injifate guyyaa injifannoo Shumburoo Quree daqiiqaawwan muraasaaf daawwachuudhaaf yaalla. Achumaan galmeen jonkoltuun seenaa biyya tanaa kan dagattee fi weeraraa jechuudhaan kan moggaafte gooticha Imaam Ahmad Ibrahim Al-Ghazi ni yaadanna. Hunda dura garuu ka'umsa Imaam Ahmadii fi haala bar 16ffaa keessa turerraa jalqabna. Jibbansa, walitti bu'insa, ajjeechaa, barbadeessuu, walumaa galattuu siyaasaa naasuu maleessummaa irra Itoophiyaa keessatti siraniif sababa kan ta'e sirni gonfoo Salamoonaa kaaba Itoophiyaatti erga hundaa'e gaafas jaarraa 3 lakkoofsisee ture. Humni badii kun axoota dhufee dabraan carraa argate hundatti fayyadame olloota isaatti duuluu fi dhiiga dhangalaasuun amala mootummaa isaatti ture. Amantii fi eenyummaa uummattoota biroo dhabamsiisuudhaan kan isa bakka buusuun sananqatti immoo uummata amantii fi eenyummaa koo malee jiru barbadeessuun duudhaa waloo axoonni kaabaa kun waliin qabanidha. Haala kanaan lakkii amantii teenyaaf kan jaan mootummoonni konfederaalawaa muslimootaa 7 gonfoo abbaa ilmootti dabraa dhufeen barbadeeffaman. Miseensota konfedereeshinichaa kan ta'an mootummoonni Islaamaa Ifaat, Baalee, Hadiyyaa, Dawwaaroo, Araabiinii, Shaarkaa fi Daarraan seenaa tahanii hafan. Hawaasni amantii irratti cichanis mootummaa isaanii waliin duguuggaman. Xumura bar 15ffaa moggaasa yeroo ammaan tanaatiin Harargee bahaa naannoo aanaa Gursum moggaasa gaafasiitiin immoo Dakkar jaamtee tayyaamamtu teessoo godhatee guutuu lafa Adaal Hornogaa kan ture Amiir Mahfuuzis dabareen axootaan barbadaa'uu isa qunname. Haftee mootummoota Islaamaa Shawaa fi Ifaa kan ta'e mootummaan Adaalis rukutamee garmalee laaffate. Mootummaan Adaal konfedereeshinii muslimootaa Zeeyilaa keessaa mootummaa cimaa fi isa quxisuudha ture. Fuguggama bahaa guutumaan guututti hammate Zeeyilaa hamma bahaara Indiyaatti gama fugug lixaatiin immoo Affaar qaxxaamuree hamma galaana Diimaatti lafoota jiran Hornogaa kan ture mootummaan Adaal haleelamuu Amiir Mahfuuz booda kottonfate Hararii fi naannoo isin marsan qofatti daanga'uuf dirqame. Guutuu mooraa Zeeyilaa keessatti seer-dhablummaan akka babal'atu taasifame. Gadhummaa fi alkooliin machaa'uun akka babal'atu warra Axeetiin ajajni dabare. Qalbii fi hamilee ummataa cabsuuf gochoonni alnamoomaa tahee ja'amee ummata irratti raawwatame. Yeroo rakkoo kanatti urjiin abdii gama bahaatiin kan fullaate jechuunis akka lakkoofsa faranjootaa bara 15 Ibrahim Al-Ghaziitiif ilmi dhiiraa maqaan isaa Ahmadin moggaafame dhalate. Ahmad kan dhalate magaalaa Harar irraa gama kibba lixaatti kiiloomeetira 32 fagaattee tan argamtu Araddaa Hubat mandara Zaka'aa jedhamutti. Akka ibsaayyuu seenaa Biraawukaampurittii fi hayyoota baay'eetti Hubat kan argamtu naannoo irraa gaara mul'ataa jedhamee yaamamu yookaan qarqara dabbaalitti. Hayyoonni seenaa gariitis Hubat gaafasii naannoo Baabbileen gamaatti jiru. Dhaloonni Imaam Ahmad Harargee keessa ta'uu malee araddichi ona kam keessatti akka argamu hayyoonni waliif hin galle. Gaafa dureen Adaal Amiir Mahfuuz ajjeefamu Imaam Ahmad daa'ima waggaa 10 ture. Yeroo ijoollummaa isaa achuma Hubatitti kan dabarse yoo ta'u booda qondaala guddaa Adilii jedhamu biratti amantii fi sirna mootummaa barachaa guddate. Adiliin namoomaa fi guddina Ahmad keessatti shoora guddaa qaba. Ahmad yeroo dargaggummaa isaatti Adaal weerara axootaatiin burkutooytee fi laaffattee turte deebisee dandamachiisuuf qondaala Garaad Abuun jedhamu waliin ta'ee carraaqaa ture. Dargaggeessi Qaruxeen loltuu fardaa ta'uun jalqabe kun gootummaa fi abshaalummaan isaa Garaad Abuun waan ajaa'ibsiifateef daran ifitti dheessee aangeesse. Mataan mootummaa Adaal gaafasii Sultaan Abubakar sirna Islaamaa laaffisaa dhufuu isaatiin
gochonni badii Hararii fi naannoo isitti babal'achuu isaatiin sulxaanichaa fi hoogganaa fi barsiisaa Ahmad Ibrahim Algaazii kan ta'e Garaad Abuun gidduutti waldiddaan uumamte. Garaad sheekotaa fi ulamaawota maxxanfatee harka tokkoon Abubakariin falmaa, harka tokkoon saamtotaa fi kashlabboota naannooichaa barbadeessuu eegale. Dhugaatii alkoolii ugguree meeshaalee muuziqaatiis caccabse. Teessoo mootummaa isaa Dakkar irraa kaasee gama Harar kan geeddare Sultaan Abubakar harka lafa jalaatiin Garaad Abuun shiftootaan akka ajjeefamu erga taasiseen booda lafa Garaaddaan bultu tan Harar irraa gama kibbaatti argamtu hunda to'ate. Gocha sulxaanichaatti garmalee kan dallane jaalli Garaad Abuun dardartichi Ahmad Ibrahim Algaazii gama mandara dhaloota isaa Hubad deebi'ee loltuu fardaa leenjisee humna jaarrachuu eegale. Intala shahiiticha Amir Mahfuz Baatii Dil Wambaraa fuudhee fudhatama siyaasaa isaatis akka dabalu taasise. Yeroo kanatti humni weerartoota Salamoonawaa kan nama Faanu'eel jedhamuun durfamu gama Dawwaarootiin carcar qaxxaamuree Harar weerare. Harar bulchaa kan ture Sultaan Abubakar dheeysee baqatee weerartoonni gartokkee mandaroota Harar barbadeessanii qabeenya Islaamaa saamanii ijoollee daa'immanis booji'anii humni Islaamaa nuun dha'uu danda'u mi'as ba'a jecha dhaadatee gama dhufe deebi'uu jalqabe. Kana kan dhagee Ahmad Ibrahim Algaazii magaalaa Harar fuulleetti tan argamtu naannoo qarqara laga Hammarree isaatti eeggate warreen fardaan lolu muraasa qofaan humna Faanu'eel haamee walirratti tuule. Hidhannoo baay'ee loltuu waliin lubbuu yoo booju Faanu'eel duraan dhooytawee tures tinfi lubbuudhaan baafatee dheefa abbaayye qaxxaamure. Kana booda ture maqaan Ahmad Ibrahim Algaazii guddate gaara dabree guutuu lafa Zeeyilaatti beekamtii argachuun maqaa isaa durattis gulantaan imaamjuu ida'ameef Imaam Ahmad Ibrahim Algaazii. Diinonni isaa immoo Ahmad Bitaachaa yookaan Giraan jechuudhaan yaamu. Gaafa diinni Harar weeraree ture kan baqate Sultaan Abubakar injifannoo Hammarree isaa booda deddeebi'ee Imaam Ahmad waraanus araar qaboo sheekotaatiin takkaarraas lama qabbanti buute. Haa ta'u malee sultaantichi haleellaarraa ittifamuu waan dideef Imaam Ahmad gama Harar duulee Sultaan Abubakar ajjeesee mootummaa Adaal dhuunfate. Haa ta'u malee osoo oolee hin bulin humniti axootaa marsaa biraatiin Adaal weeraruudhaaf dhufa akka jiru dhaga'e. Imaam Ahmad loltuu isaa qarqara laga Hammarree isaatti eega gurmeesseen booda akka bara faranjootaa Oktoobar 18 bara 1525tti humna weerartootaa kan soddaa Libna Dingil nama Daglahaan jedhamuun durfamu bakka dirjaamtu tan naannawa dirree dhawaatti argamtutti qunnamee falmate. Imaamtichi duula kanaas hordaan galate weerartuu qaaneessee firoottan mataa ol qabachiise. Haa ta'u malee weerartuun waan hin jilleef yeroo hunda qeetti eeggatee ofirraa mancaasu mannaa goluu diinaatti dhaqee humna weerartoota barbadeessuun qofti nagaya waaraa akka fidu amane. San dura garuu gama Somaaliyaatti loltuu muraasa erguudhaan ugaazota fincilanii turan naamusa qabsiisee tokkummaa Islaamaa cimsee mootummaa isaatis irroomsate. Raayyaa waraana isaatis hoomaa sadiin caaseesse. Hoomaa Amir Hussein Taaguriin durfamu kan fardaan loltuu 100 fi humna lafoo baay'ee of keessaa qabu alaabaa diimtuu qabachiise. Hoomaa waraana loltuu fakkaataa qabus Waziir Nur bobbaasaa isaanii godhee alaabaa adii qabsiisee jihaadaaf qopheesse. Humna sadaffaa kan alaabaa keelloo yookaan urdii qabu bobbaasummaa mataa isaatiin fardaan loltuu 200 fi lafoo baay'ee of jalatti hundeesse. Humna eeggataa kan loltuu lafoo 7,000 of jalatti hammates bobbaastota 5 kanneen Nagdiyaa, Abdulkariim Usmaan yookaan Dawwaaroo, Umar Abdallaa, Usmaan Abdallaa fi Muhammad namoota ja'aman jalatti akka horna gaman taasise. Fatul Habashaan fuula 31 irratti akka barreessetti. Duula mata duree Habashaa qajeelchuu juun moggaasa kana kan jalqabe lafa Dawwaarota weerartootaan qabamte bilisoomseeti.
yeroo kanatti mala dhoytuun isaa haati manaa Baatii Dilwambaraan isa faana gama dirree lolaa duuluun komii kaaste. Dubartiin adda waraanaatti fuuldura diinaatti hiriiruun mootummoota dabra biratti waan hin baraminiif irreeyyiin waraanaa tokko tokko Baatiin akka deebitu gaafatan. Gootittiin intala Amiir Mahfuuz garuu deebitee qe'ee gumannaa gootota cinaa hiriirte akkuma dhiiraatti milkooytu hordaan galtee hanqattu shahiidee ta'uu filattee ejjennoo isirratti cichite. walabummaa dawwaaroo yookaan carcar gama lixaa booda fuula isaa gama ifaat kan naanneessi waraanni Imaam Ahmad daran humna isaa cimsatee lola jabaadhaaf if qopheesse. Lola guddicha Shumburaa Quree lafaarra Shawaa Bahaa jaamtu Adaamaa fi Bishooftuu jidduutti naannoo laga Moojoo cinatti tan argamtu dirreen Shumburaa Quree seenaa Itoophiyaa keessatti taatee guddaa galmeessite. humnoonni bahaa Imaam Ahmad Ibrahim Algaaziitiin durfamuu fi waraanni gonfoo warra Salamoonaa kan Axeel ibn Dingiliin durfamu Maarch 11 bara 1529tti wal'aansoo jalqaban. dursee qophii olaanaa taasisaa kan ture raayyaan Imaam Ahmad lolichaan dura Maarch 7 bara 1529tti Zuqaalaarraa ka'ee Moojoo dhaqqabe. Guyyuma kana diidami jooytuu Shumburaa Quree qabate. Zuqaalaarraa gama Moojoo tarkaanfachuu imaamtichaa kan dhagee Axeel ibn Dingil loltuu fardaa 16,000 fi lafoo 200 qabate Shumburaa Quree bu'e. Akka walda Aragaay barreessetti hoomaan Imaam Ahmad loltuu fardaa 560 fi kan lafoo 16,000 of keessatti hammate. Kana jechuun baay'ina loltummaatiin Axeel ibn Dingil hoomaa imaamtichaa dachaa 20 caala. Jecha biraatiin giddugalaan loltuun fardaa imaamtichaa inni tokko loltuu fardeenii Axee 28 falmata jechuudha. Barreessaan seenaa Takla Tsaadiq Mokuriyaa baay'inni loltuu kan Axee garmalee kan dhaadheeffamee fi loltuun imaamtichaa lakkoofsi xiqqeeffamee akka himame kan barreesse yoo ta'u hamma jaame ta'uu baattullee humni Axee baay'ina akka qabu himeeti jira. Kanaas teessan Maarchi 11 dirreen Shumburaa Quree kottee fardaatiin dhukkee samiin qixxaattuun sagalee qara habalee tan walitti buute qallawwistuun dimdimii madaafaatii fi cincaa baaraudaatiin qiyaamaa fakkaatte. Humniti Axee musliimoota qoqqoodee gorra'aa turee fi humni Imaam Ahmad eenyummaa fi amantaa ofiitiif falmatan wal fuullee dhaabbatanii jiru. Sheekotaa fi ulamaa'onni lola finiinaa keessa seenanii humnoota muslimaa onnee isaanii aayata jihaadaatiin jajjabeessanii jannata abdachiisan. Imaam Ahmad sagalee ol fudhatee gama loltuu isaa lallabe. Iddoo keessan qabadhaa. Amma isaan jalqabanii isin duran tuqinaa. Of eeggannoo keessan cimsaa. Uffata kalloo kan waraana qaamarraa isin ittisuuf uffadhaa. Rabbii keessan yaadachaa malee taakkuu takka hin tarkaanfatinaa je'ee ajaja dabarsee. Osoo hin turin humnoonni Axee haleellaa raawwate. Qaraa fi habalee wal keessa seenanii waraanni jalqabame. Tokko yoo kuffisu inni kaan ni kufa. Imaamtichi tooftaa lolaa hammaarraatti dinqisiifamaa jiru diriirsee ifiifi saffii lolaa duraa bu'ee habaleen diina haleela. Lolli garmalee finiine. Dhukkeen samitti kaatee lafa dukkaneessite. Sagaleeleen ni lallabu. Gamanaan takbiira gamasiin fokkorri ni dhaga'ama. Akka Takla Tsaadiq Mokuriyaa barreessetti musliimoonni onnee gootummaatii fi jihaadaatiin jannata abdachaa yoo falmatan waraanni Axee ilaalcha tuffiitii fi baay'ina abdachuutiin falmate. Mujaahidoonni adaduma namni irraa kufuun wayita onnatan faallaasanii weerartoonni kan injifatan itti fakkaate of tuuluu fi dhaayita'uu keessa seenan. Waraanni barii jalqabe akkuma finiineen kashabootaas itti fufe. Yeroo salaanni asrii dhiyaate jechuunis guyyaarraa naannoo sa'a 9tti waraana Imaam Ahmad kan akka hadiidaatti gajjabaatee falmatu dura dhaabbachuu dadhabanii loltoonni Axee Libna Dingil dheefa xaaxxisuu jalqaban. Libna Dingil mataa isaatis taanaan farda koona baasii jee osoo qarreerraa qarretti tulluurraa tullutti gadaamii tokkorraa gama gadaamii biraa osoo godaanuu lubbuun isaa baqarratti boqotte. Walumaa galattu lola Shumburaa Quree humnoonni Adaan loltuu Jibir qabatanii
hooma guddaa kaabaatiin aanii hordaan galatan kanarratti gamaateetiin loltuun kuma kurnaan lakkaawamu yoo murruq tahan Imaam Ahmad irraa waraana kumshantu galaafatame jaa barreessaan gaafasii Araffaqiin kitaaba isaa Fathul Habash keessatti. Baay'ina loltoota murruq tahanii isa faqiin dheerarraa kan guddise Yilmaa Dheereessaa gama imaamaatiin loltuun kuma jaa gama aateetiin loltuun kuma 12 dhume jaa. Adeemsa seenaa naannoo gaafa Afrikaa jijjiir Maarch 11 bara 1529tti gaggeeffame Imaam Ahmad Ibrahim Al-Ghaazitiif naannoo gaafa Afrikaa yeroo jalqabaatiif yeroo maayyiitiif mootummaa tokko jalatti akka bulchu balbala banee fi raawwate. Nuti sagantaa seenaa teenya raawwannee jirra. Muhiddin Abdullaahitiin saganticha kaniin isin biraan ga'e. Bio Production. Bio Production.